ijoollee qabdu ijoollee dhiiraa mucaa keessanitti ni heeruma dhugaa ijoollee qabdu. La mucaa kiyyaan taatu ati. Maal akkoo maal godhaa fuudharee mucaan kiyya akkoo maal godhaa fuudhaa gaafsan akkoo isaa taata. Faayidaa horiitti argataa jiru. Wanni amma dogongora nu dalaysiisu maali? Daaduu Maammaduu akkas goona yoo jedhe ani du'a filadha kaa daaduu namaa kana miira adda addaa keessa aarii keessa nagalcha. Sitti dheeressuun gabaabsina taphataa haasofnayyee taaptaa godha yoo taaptaa godha. Alaasil kenna rabbi nu maraa tolchu. Anaafis du'aa godhi. Anaafis du'aa. Mata singirraa achi deemee koostaan. Immola qabsoo kana laali kaana kake. Namni moluu naan jedha molaa ullee ma danda'a nama jaarsa waggaa meeqatti billahi kenna. Ati maal tamu waa'ee moluu koomantii ilaalteetti ni waa jetta nama maaltu waan moluu. Asii kaafatu jedhu osaan garuu qoyyo. Maal? La mucaan kiyya nama waggaa 5 waggaa 6 ol amma waggaa 6 keessa jira mucaan kiyya kan gafa. Ikaamo. Ani ijoollee lama qaba abbaa bultiitti dhiira lama qaba Rayyaan Farahaan jedhaman. Aguma dhiyoo kana gara biyyaa galti. Maadamtanii kuni moo maaliif hanga maadamni xiqqaa? Maani nama guddaa nama waggaa meeqaa sitti fakkaata akkanumatti namatti ilmaamta moo guyyaa dhaladhu beektu. La wallahi Zabibi. Wallahi sama sontane nama daa'ima guddaa qabuufse akka jechuun areeni keessanis akkuma sin jettanis kan namni keenya qaaman nama madaalamtire ma. Akkasitti ka namni hin baranne akkasitti nama madaaluu danda'a. Namni mana durallee ka bultii ammallee ijoollee xixiqqootaadhaan inni rakkoodha kan wajjala darbine kamaan kaa guddaa tookaan basitti nanii gara rakkoon gahu. Lama ustaz Rabbi jadi nawar radu. Wallahi aku dah tak tahu mencari Alfin 17 dalate. Masya Allah Rabbi sini fawo. Gudda tu wallahi baka gudda sini fawo inshallah. Ani kafude Alfin kam 16 awal kam 16 umar fude. Gaf wagatu kuma daiman mencari gadai jira. Amma mucaa sanii eeggadha jechuun kee mucaa kiyyaa uummata akka faayidaan qabdu takkumallee deettuu jechuu harka kennate gaafa inni fuudha qabu. Akkoo dhugaa taatee jirta dhugaa. Maa ustaz mana tilmaamta anamatti tokko dabar. Kenna ani amma otoo si ta'uu baatte jawaala kana si galchisiisa amma dhiisi mootuu akkana keessaa bahi otoo si ta'uu baatte anamma jawaala gattee. La ustaz itu ugame na tilmama ugame kanan taha isa duga hak. La wallahi ni tilmama tokki kanarratti nama madaaluun dandeettu amma odoo qaaman filtara malee shaashaa kaameraa malee akkana waliin deemne wal argine ijaan umra kakkida siin jedhaan umriin kiyya ganeen geeta 20 geeta 30 geeta jechuu danda'a dhugaa siin jaa wallahi nama wayii fiktariya malee adirran keenya bar wallahi fiktariya adirran keenya wallahi nama waggaa akkanaan jedhee nama waggaa aganaati jedheeni waggama tokko sobde waggama lama dogongorte naan jedhu namni baay'ee anama asirratti tilmaamuu hin danda'u baaba kanallee irraa haasa'uudha fi I am no have time yeroo isallee hin qabnu wani nu dakalellee hin jiru ati intala waggaa 15 illee ta'ii 50 illee ta'ii dowwari ani wani na dakale hin jiru waa'ee ijoollee bultiitti ana gaafatuuf haadha manaa anammoo nama 218 na jala jira ani haadha manaa qabaa jaartii qaba yookaan ijoollee lama qaba abbaa dhiira lamaati. Amma booda immoo dhagaa uummata callisi caqasisee kenna. Amma booda immoo warri kennaa jala jirtanis warri na jala jirtanis warri natti heerumuu barbaadan godina Oromiyaan qabdu keessaa 10 keessaa fuudhuu barbaada waan intala arsii hin ta'iniin. Intala arsii waan uf jalaa qabuuf dabalatan barbaada. Laakiin godina 10 hafte keessa hunda keessaa ni fuudha. Mootummaa ta'ee biyya bulchuun barbaada. Yoo godinoota 11 keessaa fuudhee ijoollee itti hore fonqolchiin irratti raawwatamu.
hunduu deeggartoota kiyya ta'a jechuudha. Malika jechuun akkas amma Malika Abdalla Gidee biyya kana bulchan dubartii 110 qaban. Dachiin nugusni horteen nama bulchan zarirraa ta'a. Akkasitti zarii kiyya kana bakka maratti baay'ifadhee akkasitti bulchiinsa ta'uudha. Warri immoo godina Oromiyaa 10 keessa jirta warri natti heerumuu barbaadan fooloo isin tolcha. Salaam alaikum.